Soolee Beerut irratti dhumaa jirraa, Soolee Beerut irratti dhumaa jirraa kana jettanii baay'eedha jechuudha. Ani sagalee ta'uu sodaadhe maaliif ennaan biyyi Israa'el jedhamtu kun silkii namaa irratti boombii hiteeti yoo ati maqaama ishee fayyuma dhoote sirratti fanaddaasti jedhan. Siigalee nuti hin sodaanna maqaama biyyittii sanaa dha'u. Kanaafiyyuu mootummoonni biyya keessa jirtan immoo ijoolleen biyyaa ba'anii Beerut hojjetachaa jiranii higgaawwiidha. Seeraan biyyaa ba'anii hojjetachaa jiru waan ta'eef waaqaaf lafaaf jedhaati daddafaati lammii keessan kana amma danda'ametti lola sana yookaanis du'a sanarraa baraaraati gara biyya isaaniitti deebisuun hojii keessan hojjedhaa hin baasiin Beerut jirtanii jechuudha. Nuti immoo maqaa jara kanaa ol fuunee dubbachuu hin sodaanna. Ammaan itun sodaadhuun dubbadhaan hin godhu dhabee jechuudha. Maaliif ennaan isuma uummanni keenya nagaan nuuf haa galu jechaa jirruyyuu Israa'el maqaa dheera maal abbaasaaf maqaa dheeran jettu boombii hiitee fanaddaastedhaan silkii namarratti. Kanaafiyyuu adaraa yoo dandeessu ta'e mootummoonni dafaati ijoollee qulqulluu kana ijoollee hiyyeessaa hojjetattee ofii ishee of jijjiiruuf maatii ishee jijjiiruuf biyya ishee jijjiiruuf biyyaa baate kana kasiyyaasarraa bilisaa kana dafaati gara maatii isaaniitti gashachuuf olii gadi fiigaa yookaanis hojii keessan hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif jennaan mootummoonni naannoo biraa akkasuma lammii isaa baafachuuf olii gadi fiigaa jiru waan ta'eef isinirree dhiiga keessan lammii keessanii nageenyaan ba'anii nageenyaan hojjetatanii biyyatti deebi'uuf erga ba'anii isinillee daddafaatii ijoollee kana gara biyya keessanitti deeffadhaa.